qeesin nama argaa sheekotiitu nama argaa qaama saalaa ka'ifii keessaa gabbaate akka waan gaarii gootanii warroonni maxxansaa jirtan Oromoo walloo kufte jechuun Oromoo walloodhaa cabte jechuun ummanni Oromoo guutuun kufe jechuudha yeroo hedduu ummanni Oromoo ummata Oromoo kutaa Oromiyaa keessaa namni diinni itti xiyyeeffatu ummata walloo Amana Rabbi jabeesi jabatu jabeesi amana jabeesi Amana Rabbi jabeesi Jirra jirtuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkan isin daawwachaa jirtan YN Oro tuubiidhaa saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya YN Oroon akkuma beekamu diraamaa fi koomeediilee garaagaraa akkasumatti qophiilee bashannansiisoo fi bohaarsoo isin biraan ga'uudhaan beekamaa ammallee itti fufee jira. Fuula duratti koomeediilee garaagaraa fi fiilima garaagaraa akkasuma vlog biyya keessa deemnellee waan ajaa'ibaa biyya isin daawwachiisuudhaaf qophii keenya xumurrannee jirra. Arraan tana keessummaa takka qabannee dhufne. Keessummaan kun eenyu jechuun keessan hin oolu. Keessummaan teenya tanarraa kabajamtuu fi jaalatamtuu aadde Caaltuu tan Oromooti. Akkasii beekamtii Facebook irratti saniifuu arraan tana wanni irraa marachuu dhufne. Waan namarraa marachuu dhufne rakkina biyya namaa kana keessaa fi akkamitti biyya irraa baane akkasumatti akkamitti biyya deebuu qabna biyya namaa kana keessoo dambii yookiin kaan ammoo seera kamiin jiraachuu qabna sababni waan biituun biyya keenya hin ta'iniif jecha akkamitti jiraachuu qabna dubartiinis haa ta'u dhiirrinis akkamitti jiraachuu qabna sanirraa haasofna kan lammataa ammaas Oromoo walloo obboleeyyan keenya obboleeyyan keenya Oromoo walloo akkamitti gargaaruu qabna rasaasa akkamitti gara kamiin bituu qabnaa fi waan dandeenyu qarshii takkallee maaliif hin dandeenye nusallee yookiin kaan ammoo shilingillee maaliif hin taane akkamitti gargaaruu qabna jenneeti sanii irraa marachuu deemna. Qophiin kun akka isinitti tolu abdiin qaba. Saniifuu hanga dhumaatti nu faana turaa isin jenna. Chaanaala kana warreen haaree taatan bikka deemtu san akkuma aadaa keenya subscribe godhaa jenna. Akkasumatti video kana like godhaa yaada keessan comment jalatti roobsaa yookiin kaan ammoo kannaddaa barreessaa qoraa katabaa isin jenna. Saniifuu Caaltuu welcome anaa dhufu isin jenna. Welcome to Galatoomii duraan dursee carraa lammaffaan kanitee chaanaala keetirratti naaf yeroo keetii hedduun si galatoomfadha. Itti aansuudhaan ashama harka fuunni jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota YN Oro akkam jirtan nagaa keessanii isiniin jecha akkuma yaasin jee asirratti carraa lammaffaa qabaadhee afeeramuu kiyyaaf hedduun ifitti gammadee jira. Itti aansuudhaan obboleeyyan kiyya chaanaalli isaa akkuma beekamu jalaa hatamuu namni hundinuu ni beektan jeetii yaada. Innaa duraan illee isiniitu asiin gahee nuutu asiin gahee chaanaalli kun keenya jechuu ka isaaniitii miti nuu irratti bashannanaa nuu irratti waan adda addaa yaada bakka sammuu keenya bohaarsa waan ta'eef itti fufaa subscribe like godhaa ijoollee tana cinaa dhaabbadhaan isiniin jaa yaa hanga dhuma sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraatiin. Okay, galatoomii waan yeroo lammaffaatiif yeroo kee wareedee yookiin kaan ammoo yeroo kee gubdee chaanaala keeyyatti hirmaateef hedduu maqaa hordoftoota YN Orootiin galatoomii isin jaa. Duraan dursee Caaltuun eessatti dhalattee eessatti guddattee eessatti barattame? Okay, ani bakkeen itti dhaladhee yaa'u Harargee Carcaritti dhaladhee aanaa Habroo Galamsoo jechuudha. Baadiyyaa Galamsoo takka keessatti dhaladhee yaa'u achumatti guddadhee achumatti baradhee yaa'u amma akkuma beekamu biyya agartee amma ajandaa uummataatti waan haaraa godhatanii haasa'aa jiran magaalaa Saudi Arabiyaa keessatti argama. Okay, wanti jechuukeeti Araba biyya Arabaa yookiin kaan ammoo Saudi Arabiyaa al-Maliki yaaniin isa biyya mootota. Akkas jedhanii garuu wanti solonti injirtu biyyiti biyya shayxanaa jechuun garuu nama shayxanaa dhiisi biyyitu maan taane biyya kana keessatti hundi wal qixa bakka jechuun Arabni sulaagaalee amantaa isaa hin eeggatu jechuun bakka waan hedduutu jira. Ni dagabar
waan hedduutu jira biyya malikaa taatus biyya qabriin nabii keenya sallallahu alaihi wasallam keessa jiraatullee ta'uu garuu dhagaatiin jiran dhageessu. Hello. Akka inni dhagaaye. Inna akkasitti akkas jirra yaa biyya malikaa. Amma inni dhageessuuti. Annan dhaga'uun ture okay. Tipo. Haa ta'u okay. Haa ta'u dhiyoota nagaa ajandaan deemaa jiru ijoolleen fiidiyoo namarraa martee hundaa nama fiidiyoo dubartii akkasumatti dubartii jechuun haadha obboleeyyan keenya akkasumatti artistiin kabajamaa fi jaalatamaan artistiin keenya abbaan keenya noo gobanaa dubartiin amaanaa rabbiitii jabeessii haa jabeessinu jee walliseefillee jira. Haa ta'u garuu ijoolleen sun fiidiyoo irraa maraniiti fiidiyoon isaanillee jalaa baatee miidiyaa kanarratti deemaa turte. Mee fiidiyoo kana dubartii irraa haadha isaanii irraa kun nama obboleeyyan isaanii irraa maruu isaanii akkamiin ilaaltate? Wallahi ani badii hedduun arguu ture miidiyaa kanarratti biyya kana keessas ta'ee biyyoota adda addaa irratti jechuu qaamaan illee bira jiraadhee dogoggora kana arguu baadhu miidiyaa irratti hedduun arguu ture. Garuu wanta hangana garaa jabeenya jechuun garaa jabeenya hamaa bar namni yoo si tumee si cafaqee akka fedhellee si godhe madaan sun si qoorti yaa'u si fayyiti jeeti yaada garuu wanni akkana waan sammuu namaa keessa hin banne waan mooraalii namaa tuqu waan ilmi namaa itti ol je'e jechuun namni tokko dubartii keessaa bahanii dubartii karaa osoo dogoggora feete ishiin qabaatte osoo waanuma feete ishiin balleessite waan akkanaa kana dalaguun sirriin turre jechuudha. Uummanni sun seerafis dhalaaf biyya kana seerri hin jiru garuu namu amma biyya kana keessa waan takkaatu jira. Namoonni akka gosaati wal beekan jechuudha. Maaliif karaa kanaan malee walitti dhiyeenya waan hin qabneef namuu gosa akka gosaati walitti dhalaaheti wal beekaa jechuudha. Uummata san karaa gosaatiinis ta'e karaa seeratiinis ijoollee waan akkasii daleede ilmaan Oromoo tahanii nama dubartoota haadha keessaa bahan obboleettii isaanii jaartii isaanii irratti waan akkasii dalaguu isaaniitiif kun waan hedduu hamilee nama buusu dogoggora hammana hin jaamne waan dalaganii jiraniif bakka waan kanarratti bakka waan fudhatamuu qabu akka fudhatan uummata biyya kana jiruuf dhaamsa dhaamuun barbaada. Okay, dhugaaqeeti maaliif biyya Arabaa kana keessattuu Arabninis akka itti bulu gosummaa bulu yookaan ammoo akka gosaatti ol bulchanii Suudii keessatti illee Oromoon akka gosaatti hojii deemti jechuudha. Saniifuu gosti yoo nuti akka gosaatti uummata san ni adabnaa jaan namni duruu biyya akka gosaatti adabu ni jireettee ni addaati moo akkam jettamee? Yaa fakkeenyaaf amma ijoolleen sun nama dhokatee jiraachaa jiru miti nagumaan ono akkuma ilma namatti akkuma naafisiitti miidiyaas fayyadamaa jiran namni beeku san namni itti dhalaahanii gosa isaa baranii oromummaaf osoo hin taane fakkeenyaaf biyya kana keessa biyyattii waan haala hamaadha jechuudha. Waraqaa biyyattii qabaatteef sin kabajanii osoo waraqaa biyyattii ati qabduutii qabanii hanga bakka itti si gaafatan san fa'a amma yeroo kanafatti haalan cimtuudha jechuudha. Kanaaf namni immoo nama keenyaan faffacaafnu jechuudhaan osoo gosummaa jaalatanii ta'in dirqama akkaataa mataa itti walitti hin qabatan namni kun keenya yoo jee wal bira dhaabbachuudhaan bar namni kun abalu jechuudhaan wal qaban beeyte damiina jira akkuma aadaa Oromoo jechuudha. Uummat ijoollee tana yaa'u sirriin daleene jedhanii damiinnotiin wannoon namoonni dhimmi ilaallatu karaa lafaatiin osoo miidiyaa irratti hin taane lafatti walii galanii waan fudhatamuu qabu ni fudhatan jeeti yaadaga akka yaada khiyyatti yaa'u inshallah nama fudhatus rabbi haa godhu isaanuma sanuu jechuudha. Tole bikka miidiyaa kanatti fakkeenyaaf miidiyaa osoo hin taane eega fiidiyoon isaanii ba'ee booda namni miidiyaa irratti wal jaameeti akkuma nan siyaamee ajandaa isaan godhanne kanatti garuu ijoollee san fuudhanii liivii neqanii fuula isaanillee mul'isanii jiran osoo liivii neenne yookaan ammoo osoo ijoollee san ol baasanii raasoo hin taane akkuma teette karaa lafa jalatti ijoollee san gosa isaanii yookaan ammoo firoottan isaa laalanii maaliif akkas godhan jaanii fituu hin danda'anii maaliif karaa liiviitiin fiiga namni keenya. Namni keenya laa rakkina nama keenyaa yeroo ammaan tanaa kana keessatti hundi dhimma mataa isaatiif fiiga namni tokko osoo dhugumatti isaan sanii na'anii dogoggorri dalagame ijoolleen sun amma miidiyaa irratti haasaniif uummata san fidaniif
arreefu dubbiseen ture miciyyoo nama tokko isaanirraa jechuudha garuu dhaamsan namoota laayivii irratti isin waraabu abbuma fedhee butee miidiyaa irratti isin gargaaru feenan lafatti dhufanii isin gargaaranii amma booda miidiyuma irratti namni foolumaaf waan adda addaa barbaade waan akkanaa dalaga malee isiniin miti osoo karaa dhuunfatiin sumuunii takka hin gargaarre yookaan yaada tokko jabaa qabaatanii hin gargaarre fidanii miidiyaa irra facaasan kana jechuun fuula isaanii haaraa bananii akka namni ajandaa godhatuuf malee isaanii naaniitii miti. Oromoon safuu qabdi, aadaa qabdi, amantaa qabna. Kanaaf uummanni keenya waan akkanaa lafatti ganaafillee yoo wanti rabbiin hin uumin wanni akkanaa haa uumamu ta'e osoo miidiyaa hin taane osoo warra ololaa asii fuudhee gamana darbuun hin geenye lafatti fixachuu danda'a. Uummanni keenya lafatti fixuu ni danda'an akkamitti hin dandeenye nama du'ee namaa walitti fayyisaa kan nama wal jala ajjeese. Kanaaf fixuu ni danda'anii jeetii yaada beekaa ta'anii waan isaan rakkisee ta'an dubbiin beekaa yookaan afaan nama qabdi tahaa yookaan ajandaa akkaataa itti eegalan dhaban tahaa garuu hayyoonni yookaan manguddoonni damiinnotiin namoota gurguddaa biyya kana keessa jira isaan ni dhaban jeetii yaadu jechuudha. Kanaaf haala mijeeffadhaa miidiyaa irraa karaa lafaa gabbuusa wanni kun akka Oromootti sun taane akka ilma namummaatti namummaa qofaaf haala tokkoon yoo fixan hedduu natti tola. Warroonni miidiyaa irra viidiyoo tana facaasaa jirtan qeesiin nama argaa, sheekotiitu nama argaa, qaama saalaa itii keessaa gabbaate akka waan gaarii gootanii warroonni maxxansaa jirtan, warroonni dhimma keessanii waan kana dalagaa jirtan wallaahi billaahi boru seenaa fi rabbi jalaa illee hin baatan waan akkanarraa qusadhaan jechuu barbaadu. Irra guddaa ammaasii dhiiroliin suudii jirtu maaliif wanni isaan fayyadaman maali? Dhalaa takka yookaan kaan ammoo dubartii takka eega wal jala janii yookaan kaan ammoo wajji haasawaan nama footoo fa'aa kaasee viidiyoo fa'aa kaasee maallaqa irraa nyaachuudhaaf taa'ee nyaachuuf jecha waan san itti fayyadamuu jira. Nuti wanni biyya irraa baaneef dalagachuudha waan akkanaa kana maaliif hojjetamee dhiira yookaan kaan ammoo dargaggeessa waan akkanaa hojjetuuf dhaamsaati qabdu ammaasii dubartii nama hin beekne akkanumatti bilbila wal dubbisanii waan akkanaa qaama saalaa isaanii viidiyoo fa'aa akka irraa maraniif yookaan kaan ammoo akka isaan nama bira hin dheyne maal dhaabdamee dubartii fi dhiiraafis. Duraan dursee dubartootaaf jechuudha akka dubartii takkatti an bakka isaanii bu'ee yooniin dhaamsa dhaamuuf jechuudha nuti dubarri qaaliidha nuti dubarri haadha dhiirati nuti dubarri haadha gootati jaartii dhiirati bakki keenya bakka guddaadha bakkuma fedhettu jechuudha. Kanaaf uummanni ijoolleen teenya namoonni karaa seenaa karaa kana ittiin dhuftan akkamitti akka biyyarraa itti baatan horii tokkicha qabu haati gurguree barumsallee hin qabu namni biyya kana baay'inaan jechuu baratanii osoo jiraatanii waan akkanaan dalaganii. Rakkinni dilee kana keessa dabartanii arraan tana garaa guuttattanii biyya arraan tana keessa jiru taburuu keessaa galu biyya Suudarbiyaati biduuti akka tokko boru arraan tana jira malee boru hin jiru jechuudha. Kanaaf carraa akkamitti akka biyyaa baatanis dagachuun isin irra hin jiraatu yoo dagattanii jiraattanillee piliis namni waan dabarse inni raanfatu inni raanfatinaadha shamarra keenya waan akkanarraa if gorsaa nama si jaalatu fakkeenyaaf namni nama jaalachuun ni jirti walillee arguun ni jirti kun dhimma biraati nama tokko jaalattee wal arguu fi carraa walii kannanii wal baruun humaallee hin qabdu jechuun wayi qabdi jee dubbachuu hin danda'u jechuudha. Namni si jaalatu miidiyaa irratti si baasuuf jecha yookaan immoo si as faraarree viidiyoo naa ergi akka nama si jaalatu ta'e ilmi namaa ilmi dhiiraa tokko qaama kan kee arguu feenan wallaahi billaahi si jaalatu. Namni si jaalatu osoo ati bira hin geenye qaama kee si gaafatu akkan taane naa ta'e siin hin jiru si jaalannaan si jaalataa mi'ooma hunda kee eenyummaa keessan jaalata malee viidiyoo ati waraabdee fi footoon taane ati ergitee fi kanan jaalalti abadan hin jirtu isa biratti hangan takkan geessu ati gaafa waan akkasii daleede shamarran keenya kana sammuu keessan keessatti seef godha namni waan akkana daleede nuti keessan jechuudha. Na isaaniif kanan dhaamuu barbaada akka irraa dhaabbatan inshallah rabbii haa sirreessu ummata dhiiratiif dhiirti hundi keessattuu namoonni biyya kana dhufu irra baay'een beeytee miilan dhufadha keessattuu ummanni dhiiraa jechuudha. Isaan akka dhufaniin baadiyyaa keessa seenan baadiyyaa tana seenaniiti waan dalagatanii haaraya magaalaa ba'an hogga haarayaatti magaalaa tana seenan magaalaa hojii waliin agarree mire waanuma nama hojii wal arganuu ittiin fakkaattu waan biraa dalaguuf pilaana baafatan jechuudha nama argan akkuma arganiif namoonni magaalaa baree'oo aboo wallaahi wanni haasaan hedduutu jira akka itti haasaniitu nama dhibu malee jechuudha. Kanaaf uummanni keenya ijoolleen dhiiraa isinillee akkuma nuti rakkannee karaa kana dhufneetti karaa kana dhuftan boru biyya keessanitti galtanii namni hundi quba isinitti laata ilma dhiiraa taate ati
hayyuu ta'uu jechuun bakka seenaa qaba ilmi namaa kuni boru ilmaan dhalta ilmaan kan kee kana yoo arra waan akkana kana dalee yoo maqaan kee bakka hin taanetti si galmaa'ee hajiraatu ta'e mee maal jetteeti seenaa ilmaan kan geessan barsiista. Kanaaf waan sa'aatii ammaan tanaa waan halkana idanaa kana dhiiftanii boru yoo inshallah yoo jiraanne maal godhuutu nurra jiraata ilmaan keenya maal jennee seenaa barsiisna nuti karaa kamirratti maatii keenya wajjin wal bakka nama ol taanee faamilii keenya kana kan godhuu dandeenya jettanii osoo yaaddan natti tola filis waan akkanarra if qusaddaa if gorsaa rabbiin isin haa qajeelchu kanuma jechuu barbaada waa'ee dhiiraa keessa achi deemee dubbachuu hin barbaanne yaa'u sannaa dubbata waa'ee dhiiraarraa yaa Amasir hedduu fakkeenyaaf namni taaribaan karaa kana dhufu rakkateeti warri isaanii rakkataa akkasumatti illee jireenya warra keenyaatiin jijjiirajeeti dhufa jechuudha dubartiif dhiiraas haa ta'u eega warra isaanii irraa ba'ee jabuutii keessa rakkachuu bishaan dheebachuu akkasumatti beeloo fi doonii gubbatti illee kakattee yaa rabbi kiyya guyyaa arrumachina baasiiti eegaan as ba'ee booda amma booda biyya kanatti hundeebu jetteeti kakattee eega doonii irraa gabbuutillee salaata rakaata lama gaafaan salaatiin qaba anillee salaateetiin jira jechuudha gaafaan dura dhufa akkasumatti warra taarifa suudii oofu dallaalonni dubartii fa'aa gudeedaa rakkina guddaa irra raawwachaa dhiiraas yoonii fi karaa kana daddabde si dhiisanii si biraa deemuu fa'aa dubartii fa'aa waraabessi fa'aa nyaachuu jira gaara dheeraa baateeti suudii kana seentaa jechuudha. Dhiiroo siirii waan kan nama irraanfachiistuutu jiramoo namni keenya akkamitti waan kana irraanfatee ichi booda ganaa gochan taane jiblaayitii yookaan kaan ammoo dirgimbillichiisa jennuun kana shidatee dalagaa dhiisee shamiza tuupaakii fi shamiza adda addaa uffatanii rifeensa biraawun dibatanii deddeeman dhiiroo waa siirii jiramoo maal jettamee dubbii bikka kanatti ati siirii waan kan nama irraanfachiistu jira? Laal akkana laal. Namni keenya if irraanfata siirin takkallee nun jirtu baranillee haruma kanan dhufe bar waa bar xayyaaraan hin dhufne akkuma beekamu miilanin biyya kana Saawudi Arabiyaa kana keessa dhufe jechuudha. Namni tokkoffarratti ilmi namaa harakkatee biyyaa bee isa santu waa irraanfata nama rakkoon biyyaa bee namni keenya kaseeranis dalagatu dhiiranis tahee dhalaa nama biyyatti nagayaan faamiliin akkasitti ol qabdee ilaaleen jiraachuu ture biyyaa illee yeroo bee dalagata. Miskiinni biyyaa bahanii osoo faamilii isaa hin jijjiirre osoo bilbila haadhi yoo itti bilbilte jechuudha. Haadhi yoo itti bilbilte uffiyaa fi biyyarraa miskoolanatti godhan jechaa silkii haadha isa dhaltee qoraan itti gurgurtee isa rakkattee imimmaan dhiistee dhiiga boochee isa guddistee san lafatti ilaalaa nama jiraatutu jira biyya kana keessa. Maaliif har'a isinii kan uffata takkaa hin argin biyya keenya sanitti salbaaca sanirraa gizee baanee jijjiiraman wama surreen sun nyaata taatu wama surreen sun wama hunda taatuuf itti fakkaata jechuudha. Kanaaf kuni fakkeenya abjuudha jechuun jireenya abjuuti. Jireenya abjuu kana keessaa bahatanii osoo ifatti achi bahanii jiraatanii seeriin takka tanama irraanfachiiftu hin jirtu wallaahi naamani baalagummaan aqoon hundi jechuudha. Hiyyeessi biyyatti rakkachaa ture biyya kana ruuza garaa guuttatee waan hin taane yaadu qasaman billaa. Wanni nama irraanfachiisu takka illee hin jirtu abjuu keessa jira abjuu bakka eedanan jiraadha ni jiraame akkas aarifummaa hashiisha dalagaa maalii harkaas jinni. Kuni aarifummaa miti yoo galtee waan qabatu hin qabaanne boru caantaa gurraatti uffattee biyya kana deebi'u teessaatillee ilmi dhiiraa jechuudha yoo sumunii takka biyyaa hin qabaanne carraa nuti bar namni biyya arabaa jiru wallaahi abbaa fi nooletti jiraachuu dandeenya maaliif ni dalaganna akka ilma namatti maallaqa arganna ati sammuu kan keetiin deemtee waan takka bakka karaa takka bar biyyuma namni kise hunda irraa maganfatu tana keessa jira namoonni hedduutu jira jechuudha namni dalagatee jijjiiramee faamilii irraa jijjiiree duuba isaatiin boonu isinii galee kanaaf uummanni Oromoodha namni yaada qabdan biyya kana jiraachuu keessanitti hin qaanfatina namni qaanfatuu qabu namni mataa isaa gaqqabee yoomillee jiraachuu qabu warra karoora hin qabne warra maaliif akka biyyaa ba'e hin yaadanne isaan santu qaanfatuu qabu malee biyyuma kana keessa maaliif hin jiraadha jettee ifitti hin qaanfatiin atis hin talala atis ilma dhiiraa kapilaana qabdu jechuudha. Biyya kana keessa jiraattee waan feete godhachuu dandeessa biyya kana keessa jiraattee abbaa feete olitti jiraachuu dandeessa dalagattee jechuudha. Kanammoo as keessa qofa jiraatanii miti bakkuma feete addunyaa tana keessa jiraattee namni na kan daleene hin jiru. Saraatanyaa sin janiif shaqaalaa sin janiif mataa keegatiin qabatiin bakka feetes yoo jiraatte Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa hundi dala kuulii dalagee jiraata. Kuulii jechuun mindaa mootummaa abiyyi kuulii dalagaa jira biyya bulchaa jiru isni galee kanaaf dalagaa itti hin qaanfatina
dalagattanii filaana qabaannan nuti biyya kana keessa jiraannettanii mataa keessan gadi hin qabatina warroonni waan akkanaa dalagaa jiru warroonni maqaa Oromoo balleessaa jiru warroonni shamarran keenya mataa gaqqabaa jiru isaan haqaanfatanii yoo bayyanatanii keessaa bahuu baatan waan akkanaa kanarraa yoo gorsuu baatan rabbiin maal jeetiin hima baqa kanaaf ani maal jee kan dhaamuun beeku yeroo emotion jechuun nama asbaqa hedduu wanta keessa nama neqa okay amma rakkoon qabu inshallah taala akka ijoolleessan yookaan kan ammoo gosa isaanii ilaalanii yookaan kan ammoo nama isaanii dhiyaatu ilaalanii akka dubartoota saniif adaban yookaan kan ammoo maaliif waan san godhan jaanii akka irratti dubbatan gama keessaatiin liibii irratti ol fiigoo sun taane abdiin qabaan sinjaa okay karaa qophii keenya lammadaatti jedheemu mee ammaan tana dhiyootan wani deemaa jiru obboleeyyin keenya kan walloo rasaasaa turre deemu jira akkasumatti dhugaasaa irra deemu jira mana hundee gubu jiran Oromoon walloo fi Harargee yookaan kan ammoo Booranaa fi Arsii yookaan kan Jimma fi Gujiin qabdu Wallaggan qabdu yemmuu walloo cabtee gaafa durattiitis gaafa sirni bittaa naftanyaa sirni Minilik Oromoo walloo cabseetii warra akka Iyyaasuu fi kana akkasumatti abbaa Iyyaasullee amantii isaanii hunda jijjiirsisanii akkasitti Iyyaasullee gaara mul'ataatti hidhanii jechuudha. Walloo cabxee jechuun Oromiyaan guututti cabxee jechuudha. Uummanni walloo qoftiin fiiganii uummata walloo san gargaaroo san taane kutaan kudha takkittiin hundinuu gargaaruu qabdeetan jenna. Saniifuu uummata walloo kana akkamitti gargaaruu dandeenya waan qabnu nusaas shilingis qarshii isaa taatu mee akkamitti gargaaruu dandeenya maal dhaamtaa mee uummata keenya kanaaf? wallahi hedduu galatoomii asin hedduu ulfaadhu yaada bareedaa kaastee waan sila ajandaa godhatamuu qabuudha uummata Oromoo nuuf kolchaa isin jecha ajandaa dura godhatamuu qabu duuba godhuu keenyaaf kuni waan isaa kanatti sila ajandaa namni hundi godhachuu qabu bakka biraatti deemtanii nama interview waan hin taane godhuudha waan Oromoo walloo kufte jechuun Oromoo walloodhaa cabti jechuun uummanni Oromoo guutuun kufe jechuudha yeroo hedduu uummanni Oromoo uummata Oromoo kutaa Oromiyaa keessaa namni diinni xiyyeeffatu uummata wallooti fi yeroo hedduu Harargeedha jechuudha kana jechuun uummanni Oromoo kullakki yumaa ta'an jiru jechuu xiyyaa miti yeroo hedduu diinni xiyyeeffatu waan akkanaa kana amma saa kanatti uummanni walloodha hatta rasaasa illee fixatee jira jechuudha akka waa wayyaa Oromiyaa keessaa isaanii warri hidhannoo qabu duraan namni gartee roorroo ofirraa deebisaa jiru ammaan tan ammoo rakkina hamaa keessa jiran haati hiyyeessaa manatti manni irratti gubachaa jira uummanni keenya rasaasa fixatee rakkachaa jira uummata walloo cinaa dhaabbachuun dirqama nurra jiruudha uummata walloo jechuun uummata Oromooti walloon uummanni Oromoodha hagan takka tuqame taanaan bakka jiranii takka duuba dhaabbatanii gargaarsanis ta'ee waan hundaanuu sadarkaa tokkoffarra jiran jechuudha yeroo hundaa'u kanaaf uummanni walloo amma nu qaba kutaan kudha takka guutuun isaan kana cinaa dhaabbattee rasaasa fixatan san bituu fi danda'uutu nurra jira kana godhuuf ammoo miidiyaa rabbaanii haasa'u waan ifiin goone namaan godhe jechuu osoo hin taane gurupiin jaaramtee jirti grupi takkarra sadarkaa lammaffaa sadarkaa sadaffaa jaanii uummanni walloo tajaaree sabaa namni hundi keessa jiruutu jira hoottaa keessatti hirmaaddaa uummata walloo waan qabdaniin shilingii qarshii xuuxxoon 50 nama takkaaf ba'a nama 50maaf gartee maal jaanii kanaaf waan qabdaniin please yaadas yoo ta'e maallaqa qabatanii maallaqa asboote please uummata walloo cinaa dhaabbaddaa miidiyaan takka ka isaan gabaasee uummata kana cinaa dhaabbachaa jiru hin jiru nuti uummanni Oromoo mataa keenya namoonni miidiyaa fayyadamu nutu isaaniif miidiyaa ta'uu danda'uutu nurra jiraata kottaa gruppii seenaa haruma feetaniinis ta'a ifi keessaniifis wal jaara garuu gargaarsa uummata keessan cinaa dhaabbaddaa diinni irratti xiyyeeffatee jira walloon kufnaan nuti kufnee jechuun barbaada. يا دقائقتي مالف سرني بتبتان نفتنيا مللك لما فارا غافا أورومو جابسوس واللو جابسيتي واللو ران أرسي ران إتو ران أفرنكالو تبوداني يجو سنيفو دركما أورومو كتا تكا يوني في جابتي أورومو كتا خورو تكا غوتون يوني في أورومو كتا تكا يوني في رورو ندي مجراتي أورومو كتا خورو تكا غوتون تمسو قبدي فيجو كيساتو وني ياددون أمتو واللو غيسا غميسا تو ساني ummanni walloo gaafa ummanni Harargeedha cinaaksanii fi Somaalee naannoo Somaaleetii fi Oromoo walloluu turte
reeda akkasumatti hoolii fi waan kana fakkaatan fudhataniiti uummata Harargee bira dhaabbachuu turan jechuudha. Wallorraa daangaa wallorraa dhufanii saniifuu uummanni Oromoo kutaa biraawoo akkamitti gargaaruu qabaa jettameeti waan kanaatu na yaadachiisanii beektaa isaan gameessa ta'u uummata Oromoo fuuqama ta'uu isaanii. Numush ummata dhiiratii miti dubartiin akka tiyya nama hidhatee diina firaa deebisaa jiru jechuudha. Kanammoo osoo anaa fi ati hin taane seenadha waan seenan jiru namni hin beekne illee hin jiru. Kutaan Oromiyaan guutuun ummata cinaa dhaabbachuu barbaannan fedha qabaannan hawaasni kun hawaasa kiyya dhiini isaanii kajigaa jiru kun dhiiga kiyya ja'an taanan akkaataan itti nama gargaaran akkaataa hedduudha. Feetu biyya keessa jiraattee qarshii takka dirqamaan biyyi funyaan qabee fuudhee isinii namaa hiraa jiru kana kannaatuma jirtan walitti qabaa uummata isaniif rasaasa bituun isinitti waan salphaa keessattuu kutaaleen adda addaa qaammaan kana callistanii afaan keessan qabatanii tattaa'aa jirtan uummata keessan cinaa akka dhaabbatanii dhaamsisanii dhaamu barbaada. Diyaaspooraan ammoo akkuma beekamu guruupiin jaaramtee jirti. Khota hirmaadhaa keessatti tana keessallee yoo dhufuu baattan bakka adda addaatti jaaradha uummata keessanii bitaa rasaasa bitatanii jiran jalaa dhumte xiiti bitaa fi isin jaa kanuma gaa haala rakkoo keessa waan jiraniif. Okay. Sanifu kabajamtoota fi hordoftoota keenya dirqama uummanni Walloo hunkaan ammoo Oromoon Walloo gargaaramuu qabdi. Sababni isaa gaafa sirna bittaa naftanyaa Iyyaasuu abbaa isaa amantiillee jijjiirsisanii akkasumatti Iyyaasuullee boodarra Somaalilaandii fi akkasumatti Harargee dheexeetii ati uummata Oromooti hojii walitti dhiyaatte jechuudhaan akkasitti mootummaarraa buusanii eega mootummaarraa buusan booda amashanii fi hunkaan ammoo waggaa jaaf naannoo Affaaritti baqatee eega baqatee booda mootummaa san kuffisuudhaaf akkasitti tafarii kajennuun hunkaan Haayile Sillaasee isa jennuun kana boodarra qabamee hidhamee godina Shawaatti eega godina Shawaatti baafatees akkasitti lammata qabamee mana hida isaaf jecha jaaranii naannoo Gurawaatti maandisa hundee hunkaan ammoo kan mana jaaru Yemenirraa biyyaan amma keessa jiru kanarraa fidanii mana sooguddaa fi waan adda addaatiin mana yeroo oowwaatis akka gaariitti oowwuu yeroo qabbanaatis akka gaarii qabbanaa'u isaaf jecha jaaranii jechuudha. Saniifuu sirri naftanyaa kun gizee nu cabsuu fadhu kutaadhaan adda nu qoqqoodaa. Kanaaf badhaasa kanneeti kana roorrisaa saniifuu gizee Walloo cabtee uummanni Oromoo guututti cabtee gizee Harargee cabtee uummanni Oromoo guututti cabee Shawaan gizee cabtee uummanni Oromoo guututti cabee Wallagga gizee rasaasni irra deemu jiru Harargeen cabtee eega Wallagga si cabsan booda Harargeetti gad dhufan jechuudha. Fakkeenya kanarraa godhachuu qabdan gaafuma duratti Walloo cabsanii Iyyaasuu hidhanii eega cabsanii Walloo irraa akkasitti Shawatti as dabaran Shawaa eega cabsan booda Arsiitti as dabaran eega Arsii cabsan booda ituu fi kanatti as dabaran eechi booda gana afran qallootti boodaane jechuudha. Saniifuu hordoftootaa fi kabajamtoota hunkaan ammoo ilmaan Oromoo marti keessanuu osoo xiqqaa guddaa hin jenne qarshii qabdan nusa yooni fi wal sassaabdanii isinummaan akka guruppiitti wal jaartanii uummata Walloo qofa barbaadoo sun taane guruppii Walloo qofa barbaadoo sun taane isinummaan guruppii jaartanii maallaqa bakka takka walitti qabdanii ichi booda ganaa nama rasaasa uummata Wallootiif bitu sanii bilbiltanii ichi booda ganaa mana baankii bakka takkatti yoon fi dabarsitan bareedaadha jechuudha. Sababni isaa kan nu barsiise hayyoonni keenya hunkaan ammoo akkasumatti xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mahmad yoon fi wal tumsine yoon fi wal utumne yoon fi diinagdeedhaan ceenee namni tokkollee nu danda'u hin jiru jira jechuudha. Fakkeenyaaf isin fudhachuu qabdan bara 2014 keessa gaafa qorri sabaa magaalaa London Manchesteritti ta'amu ministeera Mindooromoch bintaagale Mindooromoch yooni fi barannees akka Oromootti yooni fi daleenes akka Oromootti jaanee hanga namni raasa'u jeeti ture dhaamsa nu dhaamee jira jechuudha. Saniifuu san uummanni Oromoo guutuutti irra gahee jira jechuudha. Saniifuu ammallee yooni fi wal gargaarree bakka takka kaaneetuma mootiin keenya nurraa hidhamee hunkaan ammoo hidhaa jiraatus nuti bakka takka kaanee uummata Oromoo Walloo gargaaruun nurratti dirqamaan isin jaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya dhumarratti mee'ati caaltu waan jettu waan naaf jettee yoon fi kan jiru taate dhaammadhuuti sagantaa keenya asumarratti xumarra dhiifamu. Barbaadu tokko irratti waanuma jechaa jiru hadaraa obboleeyyan kiyya
akka namummatti haasinitti dhagamu jecha wanti haasa'u turre kun hundi video kana dhaggeeffadhaa laayikii godhaa sheerii godhaa akkasumatti YouTube channel kana subscribe godhuu hin dagatinaadha gartee yaada fi dogoggora keenya wantoonni adda addaa yoo qabaatan carraa asirratti deebuu nan qaba jeeti yaada gaafilee feetan waan barbaachisaa ta'e gaafachuu ni dandeessanii namoonni affeeramoo yaada bilchaatoo fi akkasumatti qophii bashannanaa barbaadan kottaa hirmaadhaa asirratti ni dandeessan jechuun barbaada kanarraa kaafee uummata wallooti sagantaan keenya yookaan immoo abbaadhaa piliis rabbii jaadha biraa akka dhaabbattan isiniin kadhadha jechuudha akka nama intala Oromoo takkatti kanatti aansuun subscribe laayikii hin dagatina yaada qabdan koomentii jalan nu barreessaa gaafilee barbaadan gaafattanii akka naafeeruu godhuu ni dandeessan yookaan immoo namoonni gaafilee fi waan adda addaa barbaadan hirmaachuu ni dandeessanii kanuma jechuu barbaada. haa ta'u caaltu waan yeroo kee wareegdee yookaan kaan immoo yeroo kee fudhattee nu wajjin chaanala kee irratti argamtee akkasuma miidiyaa kee kanarratti argamtee galatoomni siinjaa miidiyaan kun miidiyaa keessanii atilleen sheer godhuu hin dagatiin akkasumatti uummanni Oromoo marti keessanuu viidiyoo kanaan laayik godhaa akkasumatti sheer godhaan siinjaa rakkina Oromootii fi waan Oromoo keessa jiru miidiyaa kanarratti dubbachuu hin dandeenya akkasumatti illee namni yaada ni qabne jettan keessaan na dubbistanii yaada keessan asirratti ibsachuu hin dandeessanii siinjaa qophiilee bashannansiisoo diraamaa fi kana rakkina Oromoo hundi dubbannaa saniifuu galatoomni siinjaatis waan wajjin yeroo kee fudhatteef akkasumatti kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa waan hanga ammaa shaaya keessan fudhattanii viidiyoo kana bantanii ilaalaa jirtaniif galatoomaan siinjaa yoo nu shaayin isinirraa dhumtees itti daadhaati ichi booda ganaa sheer godhaa shaayin sheer godhuu ta'e ammaan tana saniifuu galatoomaan siinjaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa hanga viidiyoo biraati walagaratti nagannu turaa hoolaa buraa deebanaa subscribe goda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.